Obboleettii koo yaatiru tan jireenya kootiif dagalee jaalallaan siif qabu dhawannaan onnee kootii kunoo dhibba galee gargar baanee jiraannus biyya garagaraa wal arguu hin oolu iyyaadiin adaraa sagalee kiyyoo dhabu akka itti angaddu. Shama harka fuunee daawwattoota kabajamtoota daawwattoota seenaa YouTube fayyaa keessanii annagaa koodha har'aa wanti nani dhufee fi obboloota koo jechuun obboloota koo mana namaa keessa jiraniif obboloota koo gwaadaa namaa keessa jiraniif dhaamsa xiqqashuu tokko akka obboleetti tokkotti jechuudha dhaamsa xiqqashuu tokko innaa mudannoo nani qaburraan irree ka'ee jechuudha mudannoo nani qaburraan irree ka'ee dhaamsa xiqqoo tokkoon isinii dhaamsaa isinii dhaamana dhaggeeffattan malee biraan darbina dhaamsi kun dhaamsa bareedduudha ergaa bareedduudhaas obbolaan haara dhuftanis obbolaan keessa jirtanis baay'ee tokko barbaachisa dhaggeeffadha innis maal yoo jettan obboloonni amma fe'e kanaan dura viidiyoo tokko isin hojjedheen ture amma fe'e hojjisiistu keessan faana wal jaalattan amma fe'e maatii mana keessa jiru faana wal jaalattan walitti dhufeenya qabdan amma fe'eeru jarri yoo isin jaalatan jechuudha bilis dhugaa waaqayyoo jechuudha mana isaanii keessa yookiin immoo saaloonii isaanii keessa yookiin immoo bakka isaan taa'an yookiin immoo manuma isaanii kilaasii keetiin ala jechuudha mana isaan taa'an keessatti wantoota adda hin dalagina wantoota adda kilaasii isaan keessatti hojii isaan keessa jechuun mana isaan keessa taa'an keessatti kan dhuftaniif hojiidhaaf kan dhufneef of jijjiiruudhaaf dhaamsa dabarsuu qabdanirree ergaa dabarfachuu qabdanirree sooshaal miidiyaa fayyadamtanirree yoo jiraate bakka taa'umsa keessanii yookiin bakka rafiinsa keessanii kilaasii keessan keessatti maaliifi jarri isin jaalatu ta'a isiniif eeyyamama ta'a viidiyoon keessan sun kan isin hojjettan sun jara sana bira ga'a isinii galee jara sana bira ga'a gaafa jara bira ga'u jarri immoo waliif daddabarsiti obbolaan kee inni gara biraa jirtu obboleettiin kee ishiin gara biraa jirtu miidhamuu dandeessi silkiin harkaa fuudhamee ilaalamuu danda'a gaafa sana miidhaa guddaatu irra ga'a jechuudha obboloonni keenya mana namaa keessatti miidhaan irra ga'a amma fi isin jaalatan gattaa'ati akka kiyyaa kanatti TikTok irree fayyadamtan Facebook irree fayyadamtan sooshaal miidiyaa barbaadan fayyadamtan lafa isaan barbaadan mana isaanii keessatti fayyadaman kilaasii keessan isiniif isin qofa keessatti kilaasii keessan qofa keessatti fayyadama isinii galee kilaasii keessan keessatti qofa jechuudha malee mana jara keessatti hin fayyadamina mana jara keessatti hojjettu keessatti hin fayyadamina saaloonii jaraa keessatti majlisii jalaa keessatti walumaa galatti iyyuu mana sana kan isin seentan qulqulleessuu nyaata hojjechuu daa'ima heeguu isinii galee hojiidhaaf bakka walumaa galatti taglaalaa hojiidhaaf kan mana biyyaa baanee mana namaa seenuu jechuudha kanaaf iyyuu obbolaa baay'een rakkoon irra ga'aa jira obbolaa baay'een makaraa hargaa jiru nuti warroonni nuuf eeyyamamin warroonni isiniif eeyyamamin immoo jechuudha anaaf naa eeyyamamee hin jiru akka kiyyaatti jechuudha anaaf eeyyamamee hin jiru anaaf kilaasii koo keessa qofatti wanti gochuu qabu kanan godhu jechuudha isinis immoo warroonni warra maatii keessan faanarree walitti dhufe mucayyoon mana kana turte ana bakka nama ture kana turte makiinata TikTokitiin kan hojii ishirraa ari'amte jara faana sobanii ishiitti siqanii bilbila ishirree qullufachuun beektu mucaan ishiin faana hojjettu bilbila ishii keessa waan jiru seenee ilaala qullufuu hin dandeessu bilbila ishii yoo ishii lafa gootee deemtee bilbila ishii nama fakkeenya fuutee kilaasii ishii keessa fuutee mana keessatti hin deemti bakka ishiin daa'ima heegdutti yoo daa'imti waan tokko taate fuuteet bakka sana gooteef daa'ima sana faana deemti yeroo ishiin akkas gootu sana fuudhanii ilaalu waan keessa jiru bilbila ishii jechuudha achiin laalanii booda miidhaan irra ga'ee mucayyoo sun haalan taaneen kan gara biyya ishiitti ergamtee jechuudha obbolaan baay'ee anarree miidhaan irra ga'eera waan sanaan jechuudha anarree waan gaarii miti waan badaa miti kan hin hojjedhe maalan hojjedhe seetanaanii
madaamii gara biraatu hojjisiistuu gara biraatu mucayyoo wantini lolaan ni jira. Mucayyoo sun immoo viidiyoo hojjettee galakkifte. Ani immoo shirrattan duutii godhe. Achiin hojjisiistuun kiyyaa mucayyoo shi biratti mucayyoon shi akkuma kiyyaa fayyadamtii ture. Akka haalaan hin beekamne akkaataa irraa dhaqee beeku mucayyoo shi bira dhaqee viidiyoon koo mucayyoon shi ilaalte haadhatti agarsiifte. Isinii galee haadhatti agarsiifte haati ilaalte ittee ani siif akkasii kan amma kan laalan hiriyoonni kee amma kan laalan maatiin kee viidiyoo kana yoo laalan anis akka waan akkas ta'etti fudhatu jarammoo ni beektu waanuma xiqqoo qabatanii intinii jedhu waan ta'eef jechuudha. Innaa obboloota koo haala sanaan lolanatti kaastee bakka silkii kiyya hamma narraa fuudhutti geessee bakka waan baay'eerraa wal geenye jechuudha. Kanaaf warri mana namaa keessa dalagdan dalagaa keessan dalagaa waan dabarfachuu qabdan sirbuus qabdan zammaruus qabdan kadhachuus qabdan hojjechuus qabdan waan barbaadan kilaasii keessatti raawwadhu. Maaliif kan keetiin siif kennameera meeshaa isheetti agarsiisi malee of dubbachuu mirga guutuu qabdan natti fakkaata. Isayyuu immoo raftuu maaliif silkii irra teessaa bultaa siin jechuu dandeessi. Silkii irra maaliif teessaa raftuu isin jechuu dandeessi. Garuu amma biyya ormaa keessa jirrutti obboloota koo of eeggannoo cimaa aagoon wufaa eeggannu baay'ee tokko of eeggadhaa. Of eeggannoo cimaa taasisa. Warroonni mana namaa keessa hojjetan obboloonni shamarranii miidhaan nurra ga'uu danda'a. Qabeenya keenya nu dhoorfachuu danda'u balaa kanarraan kan ka'e hojiirree hojii dhaari'amuu dandeenya. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeggadhaa kanarratti jechuudha. Waaqara biraa waaqayyoon isin haa eegu kanarratti garuu waa'ee silkii keessanirraa kan ka'e garuu of eeggannoo cimaa godhaa. Dhaamsa godhaa. Dhaamsa obboloota shamarran isiniif dabarsanii immoo dhaggeeffadhaa. Obboloonni haaraan biyyaa dhuftan adaraa keessan waan kanarraa isinis warri keessa turre nutis waan kanarraa of eeggachuu qabna. Kilaasii isaanii keessatti soofa isaanii agarsiisaa mana isaanii agarsiisaa hin jaalatan. Kanaafiyyuu isaan ofiisarratti of eeggannoo cimaa godhaa. Ani seenan jedhama. Seena YouTube subscribe like gochuun hin dagatinaa. Horaa bulaa diibana isiniin jedhama. Bye bye.